Yoyya akkam jirtan jirra jirtu nagaa fayyaadha akkam jirtan kun Haajii Xiinxalaadha. Haajii Xiinxalaan karaa sarara YouTube'n isinii dhufee jira. Sababni isaa namoonni hedduun bilbilaanis nagaafachaa jirtan, keessaanis nagaafachaa jirtan hanguma TDF fi Ollaan Abiyyitti fi Biltsiginnatti hafuura kutaa jiran nulle Facebookin hafuura nukutaa jira. Anyway, technology mataan haa bulu. Nu huno yoo isaan carraa Facebook nu dhoowwatan nulleen karaa YouTube'dhaan dhufnee akka isinii wajji yaada keenya share goonu asumaan isin hubachiisuu barbaada. Ta duraan dura nagaa isin fuudhuun daganne akkam jirtan nagaa fayyaadha. I know I miss you guys. Ji'a tokko ol isin jalaa badeen ture. Anaa wixii ji'a lamaan irra kaanii guyyaa 19 moo akkana na hafe ammallee torbaan tokko na ugguranii uggurri sun kamaal jedhu guyyaa torbaaf waa barreessuu hin dandeessu waa maxxansuu hin dandeessu immoo torbaan takka booda ammas ji'a sadiif akka live seeneen ugguran jechuudha. Anyway, I don't care. Donald Trump illee ugguramee jira. Anyway, gaafa Donald Trump social media isaan uume karaa saniin bal'inaan walitti dhufnaa jechuudha. Amma siifuu haruma YouTube kanaa walitti dhufna. Kanaaf amma immoo waa barreessuun hin danda'a, waa maxxansuun hin danda'a. Guyyaa 90 waan hin live hin jirreef warreen na hordofuu feetan, warreen yaada kiyya qooddachuu feetan sababa biraa himachuun waan hin taaneef even page illee uumee karaa page sadiin live seenuu waan dhorkaniif haruma YouTube kanaan hin dhufee immoo Facebook kiyya irratti share gochuu hin danda'a jechuudha. Viidiyoo platformii birarra waraabame Facebook irratti share gochuun hin danda'a. Ammoo karaa Facebookiitiin live seenee yaada kiyya isin hojii qooddachuu hin danda'u. Namoonni keenya irra guddaan Facebook live turre isin mirqaansaa Facebook live irra gammachuu qabdan ni beeyna. Immoo jaalanneeti miti dirqamneeti. Warra nu jala ramadamee jira. Warra akka nuti hin dubbanne afaan nu ugguruuf galgalaa ganama dhaabbatu jira. Kanaaf YouTube kana like fi subscribe share godhadha. Maaliif oggaa isin like subscribe xuuxan yeroon ani dhufu haga live Facebook kiyya gadhiifamu isin bira notificationitu email keessanirra dhufaa jechuudha. Kanaaf waan kana asumaan namoonni yaada kiyya hordofuu barbaadan walitti dhaabee dhufuu danda'a. Karaa kanaanii yeroo sagantaa tolfadhee jechuun mijjeeffadhee amma guyyaa kana saniin dhufa isiniin jechuu hin danda'u. Kun amma warreen naga gaafataniif akka isiniif dhaamsa ta'uufin dhufee jechuudha. Kanaafuu yaada kiyya kana share godha walii daddabarsaa karaa kanaanin dhufaa jechuudha. Ammas Facebook irratti warreen Facebook follower gurguddaa qabdan viidiyoo kana yoo dandeessan share godha. Karaa YouTube kana akka hordoftoonni keenya yaada wal dabarfannu jechuudha. Maaliif odeeffannoo waan xiqqaa miti. Odeeffannoon sammuu ilma namaatiif waan gaariidha, waan baay'ee barbaachisu, waan mootummoonni abbaa irree jibban keessaa jiraate odeeffannoo ilmaan namatti qoonqoo caalaa odeeffannoo sammuu namatti qicuu tana hin jaalatanii jechuudha. Kanaaf akka karaa YouTube kanaan na hordoftan isin gaafadha. Maaliif jennaan namoonni hedduun dhugaadhaa gara YouTube yoo dhufte koomantii fi kanallee namoonni hedduun irraa mirqaantan YouTube'nis xiqqoo malee sanni qaba haala xiqqishoo piroosesa guddataa jechuudha. Kanaaf karaa kanaan akka na hordoftan asumaan adaraa nageessanii dhaamaa jechuudha. Tabira inturu arran tana kufaatii bilxiginnaa irraa akkamitti buufanna waan jettuurraa dubbanna. Maaliif jennaan arran tana adawwiin bilxiginnaa baay'atte bilxiginnaan ji'a 5 dhalatte arran tana rimaa garaa buute waan feete injekshina kannii fi xuuxoo baasii waan fayyistaatii miti waan fayyaatii miti jechuudha. Hin fayyitu akkam fayyine dhaamte. Namni haa xiqqaattu haa guddattu namni nama barate yookaan namoota dandeettii ogummaa saayinsii politikaa qaban haa ta'u namoota hayyoota jedhaman haa ta'u karaa adda addaatiin namoonni biyya bulchan namoota akkanaa kana dhagahuu qaban jechuudha. Arraan tan namoonni yaas balau filaxoo qura ta'u jechuun gaafa deemte hunoo balaa akkanaas si mudata jechuudha. Arraan tan osoo hayyoota keenya dhagahan kun hundi hin dhufu jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa buufanna ka jedhu nuti immoo Oromoon fuulduraaf babal'inaan illee irraan dubbadhaa namoota tokkollee akka keessummatti asirratti afeeree sagantaa Haajii Xiinxalaa kanarratti babal'inaan irraa haasa'u teenya sagantaa tolfannee jechuudha. Maaliif amma jaalannu jibbinuu karaan itti wal qunnamnu deemnu
خارو مخانا وانتهف نموني سريت خرجنا أكن هورد فتني سنجاف دايتشو خنافو أكمتي رابو فن كفاتي بلسقنا كفتي جرتي أكمتي دبلوماسي كفتي جرتي ديناجين كفتي جرتي ورانا كفتي جرتي شو أرانتنا ورفين فيني ورقافة إهادي دفوس حركتهم غافا درجيدس حركتهم إسان واتك خنوم دفيتو خايو فودانا فأبو دجاني جليان مالي إسان غافين كبنجتشو خناف إسان مرتيسو متيجو أرخون بارغ نمني غلاني فودته هو مچق قبتا جان هو مچق قبتا جرار أبي بلسقنا جچو خناف نموت أتي أفان قويتي موهچو ددبده وجه هريراتين أكمي موهچو دنديس أمس الدنيا تنرتي نمني هريرة الدنيا تنرتي موتما هريرة وامت موتما بلسقنا قف الدنيا رتي مالف جنان سولوشن يو harka qabatte yoo duqeeti goote jiraatte ati deemteetu mo lolteetu mo ummata kana ari'u malee as teessee hota hiriira naama junta balaaleffannaa shanee balaaleffannaa what is that maali seensiin naan kannu hiikkaas naan kannu seensis naan kannu akkami seensi naan kannu kanaaf waan baay'ee nama ajaa'ibu yeroo bira bal'inaan walii dachaanee jira karaa kanaan hordofa sababa kanaan isin jalaa bade أنا قويا جهتم لايبين أقرني قويان واتقون هابتنا قد يسوف أما اللي دينقدنا أقرن جاتو خنا فيسبوكين ويتينو قد إجرا خنافو خرخنان أكن هردفتن سنغافة دا أسماني اللي هيرير خليراتي قواجون بربادا مجا اشتاقينا جامو يوخان تاريكو لغا دبتي وانا رب هجاتو استيجر رب مالي واللسا أما بودا دائما خرا ورانا إرقنو من قدوم بالا مرتي هاديم توجي أما غنما خان أسبيت ديفا مغازين إندلو نمني جيزي آريفي نمني يرو مچاوي فدوها آرو دوغان تك دوغا باتي چوبك أداسيت آنان غنق أمي أول ديبسون انتاتو سنغالي واني سنبودا ورمو هندي ديفا مغابته ديفا ما جتشيساني نبينا إهاديك تو دخوني خناب خون إندلو already دبته يرو إموشيني قبتو يرو نما باي أغرتو يرو غري onnen teesi buttee waa jetta yeroo garii wooma takkaatu si keessaa iyya wooma takkaa si keessaa dubbataa jechuudha yeroo saniif ummata argee dhugaatti jirtu dubbatee jira jechuudha kana mee ugu takka isallee isiniif sheeriin godha ammallee karaan kuni barnoota wallistoota keenyaaf kuni barnoota cimaa tahaa jechuudha warra abbootii garaa warreen garaa ifiitiif saba ifii gurguranii wanni nu godhaa jiran kana ولين تقاسني مي ديفينتي بمزمورم كالتمارن مزفن نجار يلم مزمرم نجار يلم بمزمورم التمارن ببيت كريستان فال بمياستمرو بكيسوتشي التمارن ببورتستان بايمانوت أباتوش በፋስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማረን በሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማረን ዘፈኑም አያስተምረንም ምን አለ ብዬ ነው የሚዘምረው ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም ይበቃል ጥቁር መልበስ ይበቃል ጆሮአችን ደማ ይበቃል ማን መጥቶ ነው የሚናገረን ማን ነው የሄደ የሞታለው ለምንድን ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው አሁን ወጣቶች ይቆሙ አይሂዱ ሽማግሌዎች ይሄዱ ድንጋይ አንሱና ሳር ይበጥሱ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል አፈሙዙ ይበቃል መፍትሄ የለውም ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ተውኩኝ ደም አላስተማረንም ጉልበት አላስተማረንም የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው አየኒ ጋር ቪዲዮን ሳኒ ጋር
ergaan inni jedhe gurbaan kun waraana akka intervii isaa yeroo adda addaa dhagaheettillee waraana keessallee ture waraana deemee fakkaata amma qotee bulaadha eeruu qabaa san gubbaa wallee akka carraatti wallee baasee wallee dishtaagiinaa jettuun addunyaa tanarra beekamee ilaa wallistoota sadarkaa eekonfaa wajjin nama taphachuu gahee jechuudha nama isaan hojii taphate gurbaan kun so maal jechuu barbaadeeti arraan tana biltsiginnaan isa kana hoggaa fiddu nama beekamaadha nama addunyaan fiddee hiriirri kun hiriira itti maali maqaan isaa wanna itti balaaleffannu Ameerikaa itti balaaleffannu mootummoota addunyaa itti balaaleffannu juntaa itti balaaleffannu CNN itti balaaleffannu waan jedhu kaayyoo so waan ofirraa qabuuf gurbaan beekamaa kunillee waan kana mormee jedhanii isaan fidan inni immoo yeroo sanitti emotiona ta'e jechuudha ummata baay'ee kana hoggaa argu dhugaan keessaa dubbatte dhugaan yeroo saniif keessaa dubbatte sini galee yeroo saniif maal jedhe ijoollee xixiqqoo amma booda karaa waraanaa hin geessinu kana booda manguddoo yoo feete haadheetu maal jechuu argee jira dandamee jira jechuu namoonni achirraa as lolaa jiranii fi namoonni asii lolu namni haqaaf loluu fi namoonni hoyi kaadireetii fi hoyi angoo namoota dhuunfaa eegsisuuf deeman akka nama shahiidummaaf loluu akka nama biyya ifiitiif loluu akka nama cunqurfamee loluu tokkoo miti jechuudha kanaaf lolli hunduu gahaa amman booda manguddoon haa deemtuu jira maaliif argee jira lola dandamee argee jira kanaafuu Dishtaagiinaan amma san booda as deebi'ee dhiifama gaafachiisan is okkee ni beena mootummaan abbaa irree waan inni godhu ni beena deemitii dhiifama gaafadhuun kun waan jira garuu hin ta'u aanan ganna qabnaan ganna qame daasee aanan ganna qame eegool deebiste akka aanan oggaa dura ilmamee mi'aawaa lafaa hamma hartusan hin gahu jechuudha feetu amma deemtee harkaan hammaartee yoo qabatti aanan deebiste hanga duraa san hin gahu jechuudha dhugaan oggaa dura nama afaanii baatu saniin sini galee kanaaf wallistoonni keenya abbootii garaa gurbaa kanarraa silaa waa barattan jennee yaanna silaa warreen maallaqaaf ilmaan hiyyeessaa lallabdanii ilmaan hiyyeessaa ibiddatti ofaa jirtan ofii immoo ilmaan keessan siree jala dhoyfattan kaan biyya alaa ergata warri ministeeraa gurguddaan ilmaan fi biyya alaa ergata kaan immoo kan dandeenya ilmaan fi siree jala dhoyfatee haa juntaa fixinaa haa shanee fixinaa hin daleedu wanni akkana haa dura fakkeenya ta'a warri amma Tigraay keessaa juntaa isin jettanii arrabsitan kun irra guddaan isii artistoonni isaanii waraana seenanii lolan isinoo maa deemtanii lolle maa muuziqaa qofa nu garsiiftan maa yuunifoormii qofa uffatanii qofoo maali footoo nu garsiiftan go akka dhiiroo taatan biltsiginnaan deemaatii lolaatii fakkeenya taati akkasii garsiisaa malee ilmaan haadha hiyyeessaa ijoollee amata 12 14 15 boochisaa haadha abbaa jalaa fuudhaa boochisaa deemaanii maali wanni isin nu garsiiftan hin daleedu jechuudha kanaafuu kufaatii kanarraa nuti wanni argannu wanni hambifannu abiyyiin karaa dippiloomaasiitiin akkana u'uu jechaa jira manguddoo ergachaa jira karaa kaaniin hin ta'u abiyyi wajji haasa'uun hin jiru he's a criminal harkisaa dhiiga qabaa jechuudha kanaaf tana booda nuti wanni gochuu qabnu humna teenya every single second lakkaawwachuu qabna every single minute qopheeffachuu qabna sini galee every single hour every single day every single week oromoon if jaaru humnaan if jaaruu bakka jirru humnaan bakka hunda godina hunda keessatti humni keenya jabaatee jaaramuu qaba. Wama fedheefuu biltsiginnaan deemtee jirti gaafa kabiraa dhufellee haa ta'u fuulduraa feegiree haa ta'u humna teenya Oromiyaa gajjaaruu irratti jabeeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf bakka jirru humna teenya jabeeffachuu. Arraan tana maqaa Ollaa Oromoo Liberation Army yoo jettan faa malee tana booda maqaa kaan already koompitara keessa naqan oggaa xiqqoo takkattus jennee nu irraa nu darban jechuudha. Isinii galee ni beeyna kun hundi akka jiru garuu nuti immoo sagalee teenya dhaamsinee lafa jala lafarratti dalaguun dirqama. It's not too late ammallee haga dandeenyu Harargeettis Arsiittis Baalettis Jimmattis kaduraan jiru irratti yoo jiraate irra daballee humna teenya jabeessuu ijaaru. Arraan tana ijoolleen bakki itti security barbaaddu bakki itti safety barbaaddu ees gaara that's it. Kanammoo nuti immoo warri biyya alaa jiru galaa isaanii guduunfuuf sirriitti akka gaariitti galaa isaanii guduunfuuf qabnaa jechuudha. Sinqii isaanii akka gaarii qopheessuuf qabnaa jechuudha. Waan isaan barbaadan hundaan bira dhaabbachuu qabna. Ta Abiyyi kuttee jirti. Abiyyi ammaan booda Oromoodhaan wallolee, Tigreedhaan wallolee, Ameerikaadhaan wallolee, Gaambeellaan wallolee kana hundaan wal dhabee there is no way he can survive. He's done. Dhumatee jira. Biltsiginnaan dhalatte rimee baatii sadiitti amata sadiitti garaa baate baatii sadiitti ilmoo baatii sadiitti. Ilmoo baatii shanii osoo lubbuun ittiin afuufamiin duutee jechuudha. It's gone. Ni anfariire ni bolole.
Angoo ogaa bakka san seenuu ni jijjiirame namichi ni maraate jechuudha. Kanaaf kutee thank you so much waan isin jala badeef karaa kanaan akka isin na hordoftan jechuufin isinii dhufe fayyaan aadaa nagaan naa tura yeroo biraa bal'inaa walitti dachana. Nagaatti.